dhaggeeffattoota maddii haadha eebbisaa jirra jirtu saniin jedha hiriyaasii takka biraankii godha jedheetii mee walaa milkaa'e walumaan laalla. Haaloo. Haaloo. Akkami? Jirta urjii? Diraaratti akkamitti? Anillee jira akkami badde kaammoo maali? Jireenyuma tana nu balleessi bara akkamitti? Muhammad wayii argatte moo akkam nu dagatta? Jireenyi Muhammadoo nutti caaltee Muhammadoodhaan ni isin dagannettee. Akkamira ofii fayyaan kee? Akkamitti? Anillee nagaa koo jira akkamiin fayyaan kee? Hojiin akkami? Intaa waase rakkisuun dhufee mee maalumaan godhana dhaqqabe? Lubbuu televezyiiniin cabse jedhi. Mana arabaatii moo? Kuma afuriin bitamee naan jette namitti. Badi kaajji. Akkamittan bada lubbuu hojiin hin jiru sa'a kana bahee mana ijaarran beektaa inoo xafshii kana. Maal goota akkam taata? Kuma afur akkamitti kaffaltaree si nyaate? Lubbuu sanuu amma birri jaa tana fixu ka'eera guyyaa sirbichaa tafe beektee. Yaanii birri immoo farkaallee hin qabu kaammoo hin gales immoo deengadda meeshaa ergeen dhufee beektee deemee gale. Innaa kanaafuu amma birri jaa tanaa naan kennani beektee amma achumaan hambifatu 2,000 naa liqeessifan isin dhufe. Maarree eeggaa kee laguu taatee dalagtaa ol jedhiituma taa'eeti malee. Amma bitamuu qaba jedhan kan gorfaan kinoo kan majilisa kan keessummaati. Jarri immoo amma birri hin qabnu amma itti argattu liqeeffatullee waa bitamu naan jette beektee namitti naa bitamu amma isaan immoo shinti beetti tolchisiisaa jiran beektee birriin nun gahu birriin qabnu amma kaffaluu qabda dirqama tolchisiisuun hin bittaa caalayyuu naan jette namittiin addisii bitu wayyaa. Kanaafuu yoo dandeette 2,000 naa liqeessifan. Wallahi mee birrii anillee kuma tokko godhe beektaa birrii anillee jeeffadhe. Birrii erga qabullee anillee 2,000 fi beektaa. Yaada ergaan qabu. Ji'uma takkaa fi maal godha kajee kanas laa asumaan fudhatte ji'a tokkoon hojjadhe siifan erga. Jarri onaa kennan anillee ji'a fixee yoo silaame guyyaa 2 darbee iyyuu naa kennan inni naa kenna gammaa hin adatti dubbattee yoo jarri naa kennan rakkoon qabu. Yaani gaafadhu kaamee sanumaa sitti na cannaqaa jirti beektee namitti waan an godhun dhabe furmaanni na jalaa bade beekte. Micoon takkaallee beektaa hin galtee. Intalo kaargoo meeqallaali nama nyaatu maal gootaa jergita. Ofii baafachuu si wayyaa oo birri gaafa galtu. Ani barkaniin erge lubbuu meeshaan kiyya kiiloo 121 bichaadha. Birri meeqana birri 635 fi sumuuniidhaan naa dhahani. Garuu kan inshuraansii 200 kan mootummaa biyya kanaa 280 kan inshuraansii immoo birrii meeqam jedhan kan walitti gurguranii 1,000 fi 200 fi 75 moo 25 ta'e. Eega galuu eddeema akkuma keetiin ergattee hin baasture. Garuu maquma keetiin nu ergattee yaa'u no firiin maal firiin qabu si cannaqa iyyuu meeshaan. Intalo odoma wal reefu diikoorii addisii galchan beektee lafti wanni xaawulaa wayii akka halbee jira garaagara nashaa xaawulaa goda xiqqoolee galchan tokko intalatti dawuu eddisiin hin jenne.
Xaawula wal addisii galtaa sana dhuma wal isaanidha. Shiboo sirriitti diikooriin kun waliin qabanne sirriitti na fakkaata televizyiin ogumaan wal walachuma zilin jedhee diffi xaawula sanitti bu'ee gashaashan isaa akkuma nama waa borobboree kan urate ittuma ol seene garaa keessa xaawula. Maal hojjetta tolchi cufame hin cabe siin jedhu shaashan cabee bara. Hintaana dhaqqa bidugaa jalattiin kinoonna nyaataa jirti amma gadi soon bayoon mana kanaa bahe hojiin moo hin jiru hin beekta hojiin rakkoodha sa'aatii kana. Wallahi kanaan hojii dhabaa mana kaatti kaleen akka badii kaatti inni dhukkubdi. Akkaatti rakkata hojiin hin jiru wallahi. Dhugaa baay'ee ulfaatamaa maal godhinaan jettaree furmaata naa soga ijoollerraa is argatte aga ji'a takkaan ijoollerraa is ta'u amma nama iddoo kana naa ergu naa gaafadhu ijoollerraa is ta'u wanni jettee ofiifillee daftee si kennuu baatanii turan. Wallahi eenyu qabaan nama lubbuu nama takkaan hin beeku nama takka wallahi nama bilbilu. Si surra irratti fedha amma silkii gosa gosa jiru namni qofaatti sin bilbilu namaa sin bilbilu nama qabu baran nama bilbilu. Akkaman godharee dubbo baay'een cannaqamaa jira dhugaarri mana dhoowwe bakka kan oduunirraa kaffalamee jedhe qajeelee tuman bakka obsee taa'aa ture garuu narraan kaffalamutti na cannaqaa jira. Kanas kana asaabattu si kenne egaa kan illee agalli jireenya qabata. Hojiidhaan nan barbaada ruuni naa qopheessiidhaan. Maraafuu bakka nama cannaqa dhugaa wanni namaa kun. Nama cannaqan jedha wanni namaa kun. Akkamati oomitti galuu gurteeffattee harabbanallee doguyyumti naaga'ee akkam cayyoo warra biraa galtu meeshaatti ergadhu sanatti dhu naaga'e anallee na guyyaan naaga'ee biyya koo galee maal qaba ciqicciqi biyya arabaa kana gubadhe na fixe Wanna ke biya nama tani amma duub deema biya kaatti duub kan ta'an waan biraati miti kaleen naan jedhu deemtu wallahi dhaabbatu dadhabe jeyo. Dhugaa biyya ormaa dhiigan fixxeen taloome dhumne asitti. Happo ishillee dhastanii ilmoo fudhattan ilmoo ta'e daladdoon bila shatti mimmaa dhalee ilmoo qabu kan tulaachisaa jira biyya namaatti. Rubi Maamada wayisii soqaan. Namaatu dura. Mamadoo dhabameti. Mamadoo dhabame. Ennaa ani fira. Eenyu kada walummoo saa kana waasaappiidhaan namaa. Akkasiin jedhume televizyiinii wayiitu hin cabsine galatoomi firaan kissi godhee hordoftoota kiyyaan nagaanaa jedhe. Hello. Akkasii dhuguma firaankiidha. Hordoftoota kiyyaan nagaanaa jedhiini siin jedhe salaam naa jedhiini ayanii gadi dhiifadha waan ta'eef. Abbaa waan gadhiifataa jedhamaa tokkotti kiiloo 5 qannasiistu gadhiifatta. Kalaas kaawwati yoo naa eeyyamte malee hordoftoonni kiyya natti muufatu waan ta'eef naa eeyyamiiti nagaallee naa jedhi. Laala. Eemuun seera. Eeyyama gana xaartee moo. Gadi kiiloo 5 kun doolaara 5 naa guuttamu. Ya baru Rabbil TV rapat harkata jabsu edam. Jabsu TV ni girgiddaa irratti allagame jiru hunduu tarabbi xaawula irra duulaaffa jira duulaaffa irra jira waan girgiddaa irra jiru godhi. Apa sababtu dhugaa seerri ta'anii dhamaatu. Akkasii hordoftoota kiyya biraankii tiyya naa milkooftee jirti. Hiriyaa tiyya urjii jedhamti wal baraasumaani. Yalla nagaa jedhiin uummata. Nama sitti deemati. Maali namni biraankii nama jala laaffisu inta nagaa jedhi. Rifaatanii isaanii nagaa namaan jedhani. Firaankiin kaa namatti ni mani bari akkanumatti nama firaankii godhan malee namatti manii godhani. Odoo sitti meetuun rifattu. Laa osoo dhugaa ta'aa dhugaa eeta rifadhe kaanuu jechuun. Wanni kun dhugaa si mudate keenuu qonnase.
Kanaafuu akkasii kalaas galatoomii yaani nama tokko alla lubbu. Ha? nama tokko beettee abdachuu fi irraa argattuuf irraa dhabuun hodhommoo aguma kana na dhoowwattellee hagam takka gaabbita beekte. Ay, gadheen na qoruu dhufte jechuudha. Silaa Kanaan odoo booda odoo rakkanne wal oolchuu hin jiru wayi salaama. hojjetaa godhe. Himan gattaaree rakkoo keessatti jabaattetu isuma gaafa taane caccabsaa waliin nyaanne sanillee ta'uu yaadattu. Ay, beektaan shakkuulee qajeelatanii. Wallahi jechuun biraan keessa hin taane lafa hudimoo maaliif jee. Naa galuu dide wanti. Dura nama wayiitti yaadee dhaqee garuu na kaasuu dide namni sun. Naa garaa yaada jedheeni. Maa akkamitti tiiviin cabee aramillee akkamitti daruurii akkaatti kaffale namaan jettee aramni akkasuma waan jettu waa'ee naan beektu. Innaa akkasii kanaafuu kaa galatoomisin jedha. Yaani naa godhuyyuu baattee abshirnaan jettee galatoomii nama boruuf abdatanii biddeen nama quubsee irratti beeka jedha Oromoon beekte. Nama abdachiisu tokko yooma rakkataniyyuu nama of duubaa qaba jedhanii abdachuun waan tokko beekte. Galatoomisiin jedhatu hundaafuu galata qabda na bira. Yallaa yaa lubboo. Akkasii ati